Qaameen sadii guyyaa gaarummaa moggaafame sirnoota gochaawwan gaarummaa garaagaraa argisiisaniin kabajamaa ooleera. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti guyyaan gaarummaa kun dhaadannoo gaarummaan lammii koo fi biyya koof jedhuun taateewwan garaagaraatiin kabajameera. Bulchiinsa magaalichaatti baasiin shaggar, baasiin ambassaa fi taaksiiwwan halluu keelloodhaan beekaman ganama obbororraa eegalanii tajaajila bilisaan kennaa turaniiru. Sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hojii gaggeessaa olaanaan magaalaa Finfinnee obbo Xiratuu Bayyanaa sirna kanarratti argamuun dhaabbileen tajaajila kennitan tajaajilli keessan gama hundaan guutuu akka ta'uuf maallaqa dhiisuu qofa osoo hin taane kanneen deeggarsa barbaadaniifis deeggarsa taasisuu akka qabdan jechuun waamicha dhiyeessaniiru. በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በነፃ ከምትሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ በመደበኛ አገልግሎትም ቢሆኑ የምታሳፍሯቸው የምታጓጉዟቸው ሰዎች በርካታ ድጋፍ የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው። ኬሱማ ዳብሌን ተጃጀለ kennitan tajaajila bilisaan kennitaniin cinatti akkasumas tajaajila idileen kennitan keessatti namoonni isin keessummeessitan baay'een isaanii kutaalee hawaasaa deeggarsa barbaadanidha. Isaanis maanguddoota, namoota rakkoo fayyaa qaban, dubartoota ulfaa fi kanneen rakkoo biraa qaban geejiba keessaniin ni imalu. Kanaafuu hojiin gaarummaa adeemsa akka kanaa hunda keessatti ni barbaachisu. Adeemsa kana keessatti qarshii fudhachuu fi kennuu caalaa hojiin gaarii ta'e mul'achuu qaba. Hojiin kun guyyaa tokkotti kan xumuramu waan hin taaneef jireenya keenya guyyuu keessattis itti fufinsaan gochoota amala gaarummaa gabbisan raawwachuun kan barbaachisu ta'us obbo Xiratuun himaniiru. መልካምነት በአንድ ቀን ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ መልካምነታችንን በየዕለቱ በየሰዓቱ በመንሄድበት በመንሰራበት በአካባቢያችን በሙሉ gaarummaan guyyaa tokkotti hojjetamee waan xumuramuu miti. Kanaaf gaarummaa keenya guyyaa guyyaan bakka deemnutti, bakka hojjennutti, naannoo keenyatti kutaalee hawaasaa nu cira jiraniif gaarummaa ooluudha. Sababiin isaa namni gaarii hojjetee waan hin kasaarreef boriis deebi'ee gaarummaa waan argatuuf gaarummaa taasisaa jirtan kana cimsitanii itti fufuu qabdu. Guyyaa irratti jiraattota magaalichaa harka qalleessa ta'an ayyaana waggaa haaraa osoo hin rakkatin akka kabajaniif manneen ganna darbe hojii tola ooltummaan ijaaramanis dabarfamuun kennamaniiruuf. Namoonni kallattii garaagaraa hojii ganna kana hojjetamerraa fayyadamoo ta'anis gama isaaniin gochoonni gaarummaa rakkoo namoota hedduu hiikan akkasii amaleeffatamuu akka qaban dubbataniiru. እዛም ውሃ ላይ ነው እዚህም ውሃ ላይ ነኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተኋላ ያነሳችሁ achittis asittis bishaan keessan ture waaqayyo siniif kennu alaana kaastanii barmeelatti guuteen isan dhangalaasaa ujummoodhaan isa cufeen jiraachaa ture amma immoo baay'ee gammadiira mucaan koos waan keessatti guddattuu argatteetti naaf jiraadha. ደስ ብሎኛል ይሞቃል ደስ ብሎኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ natti toleera ni ho'a baay'ee natti toleera ummanni koo naaf jiraatu kan nagargaartan hunduu waaqni isiniif dhaabbatu ተቻለኝን ሁሉ በአዲስ ተስፋ ወደ አዲስ ዓመት አሻግረውኛል abdii haaraan gara bara haaraatti na ceesiseera ani isinirraa waanin baradhe nama gargaaruun maallaqa qofaan osoo hin taane anis maallaqa yoon dhabillee humna koon nama gargaaruu fi gaarummaa baradheera.